Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jedha kabajamtoota jaalatamtoota chaanaalii keenya kana har'a wanti nu qabanne dhiyaanne DV bara 2025 guutuudhaaf yeroo muraasa kan nu kana keessattis immoo yaanni tokko bahanii jiranii DV bara 2024 fi kan bara 2025 kan maaltu adda isaa godha jennee yannoo ilaallu wantoonni tokko seeronni adda kan bahanii ni jiru. Seerota haaraa bahanii kana waliin ilaaluu keenyaan duratti channel kana subscribe gochuudhaan akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna. Egaa kabajamtoota keenya akkuma galumsa irratti isiniif ibsuu yaaletti DV bara 2025 kan bara 2024 irraa kan adda isa godhu wanti tokko ni jira. Innis bara 2024 keessa barreen gaddaa waliin ilaalletti bara 2024tti barumsa gadaanaa yookiin immoo kutaa 10 kan gaafachaa turedha. Bara kana immoo kan sanarraa adda ta'e fidanii dhufaniiru. Bara kana immoo kutaa 10 fi hanga level 3 isa jedhamutti gaafachaa jiru. Kanaan darbee immoo warreen kutaa 12 keessatti argamanus guutuu ni danda'an jedhanii bara 2025 kana keessatti barumsa kutaa 10 guutummaan guututti haala hin fudhannu jechuu ibsanii jiru. Gara barumsaatiin yaanni jiru kanuma gara biyyootaatti yennuu dabarru immoo biyyoonni eligibility keessatti argaman guutummaan guututti guutuu ni danda'anii jedhamanii jiru. Eligibility yeroo jennu immoo eligibility jechuun jarreen kam akka ta'an kan waliin ilaallu ta'a. Eligibility jechuun kun haala kanaan ibsama. United States of America yookiin immoo biyya Ameerikaa keessatti zeegaa baay'ee yookaan immoo baay'ina uummataa biyya sana keessaatiin kan madaalamanidha. Fakkeenyaaf ala fudhannu yoo fakkeenyaaf biyyi maaliin jechuudha. Biyyoonni maalii yoo baay'inaan biyyattii Ameerikaa keessatti argaman yoo ta'e maaliin DV kana guutuu hin dandeessu jechuudha. Sunis maalirraan kan dubbatamu jechuudha. Kanaafuu eligibility biyyoota ta'an keessatti argamuun baay'ee bareedaadha. Hundi keessan waan kana guutuudhaan duraan dursatti yeroo adda baane kana baay'inaan gadi buutanii beekuu qabdanii. Waan kana guutuudhaaf yeroo hunda sardammiin hin barbaachisu. Waan jedhame sirriitti xiyyeeffannaadhaan irraa yoo hin geenye baay'ee waan rakkisaadha. Jechoota jedhaniis hundaayyuu waan keessa gadi bu'insaan ilaaluu qabamuudha. Calluma jedhanii irra darbuudhaan viidiyoo guutuu osoo hin ilaalin yoo irra darbanis ni yaada gahaa osoo hin argatin waan hin taane tokko guutuu dandeessu. Isa kana keessa gadi bu'insaan sirriitti ilaaluudhaaf keessa gadi bu'insaan qorachuu isin gaafata. Inni ittaanu inni kaansel godhamanii inni jiru jechuun DV bara 2024 akkuma waliin ilaalletti kaansel jechuun DV bara kana hin guutuu jechuudha. Biyyi kaansel godhame sun DV kana guutuu hin danda'u isa jedhu sana jechuudha. Ammas bara kana bara 2025 irratti immoo biyyoonni kaansel godhamanii ni jiru. Biyyoota bara 2025 kana keessatti kaansel godhamanii yookaan immoo baruu yoo barbaadan Google irra galtanii ilaaluu dandeessu yookiin immoo koomentii irratti naa barreessaa. Baay'ina keessanii hundaa'uudhaan viidiyoo kana isin hojjedhu ta'a. Namni tokko DV bara 2025 guutuudhaaf foormota guutummaan guututti kanatti aansuudhaan kan qabadhee isiniif dhiyaadhu ta'a. Ammas immoo yeroo baay'ee bara 2024 irratti akka ilaalameen foormii adda addaa wal dabarsuudhaan guutuu irratti rakkinni baay'ee mul'ataa ture. Foormii bara 2025 keessatti immoo guuttanii kaatanii darbitanii haa jennu. Darbuu keessan kanarratti hundooftanii immoo ammas foormii qubaatti wanti guutamuu ni jira. Isa kana keessa gadi bu'insaan kan waliin ilaallu ta'a. Inni kun intervii bakka jedhamutu jira. Karaa imbaasii Ameerikaa deemtanii intervii godhamuutu jira. Yeroo kanatti waan guuttanii kana isin gaafatu imbaasota sana keessatti waan guuttan kana tokkoon gaafatamtanii deebii deebisuu danda'uu qabdanii. Yoo sana baates haala gaafiif deebii keessatti dogoggorri yoo jiraate wanti isin guuttane kun fudhatama argachuu hin danda'u. Gaafiif deebii kana baay'inaan sirriitti irratti hidhaan ofitti amanamummaadhaan guutuu gaafii kana deebisuu qabdanii isin jedha.
Egaa viidiyoo har'aa keenya kana keessatti wanti nu qabannee dhiyaanne kanumaan xumuratti malaa jirra. Gaaffii qabdan koomentiidhaan nu beeksisaa, waan isinii godhamuu qabu koomentiidhaan nu beeksisaa. Viidiyoo kana yookaan immoo chaanaala kana jajjabeessaatii waan haaraa qabannee isinii dhiyaanna. Ammas immoo DV dhufaa jiru kanarratti qophoofnee kan waliin eegnu ta'a. Kan waliin dabarfannu sababbii nu haa godhu jedhaan viidiyoo koo xumura. Koomentiidhaan yaada qabdan nu beeksisaa. Amma viidiyoo itti wal arginutti nagaan nu tura.